shamarka funee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadhaa hangafoota dursuun oduu isin dhageessifna an kan isin wajjin turfalmataa rooroti. Godina Shawaa Kaabaatti hojjettoonni waajjira mootummaa aanaa Dabra Libaanoosii fi miseensonni koongireesii federaalaa Oromootaan to'annaa jala galaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Haaluma kanaan barsiisaa muummee afaan Oromoo fi daayireektaritti aanaa sabquunnamtii yuunivarsiitii Salaalee kan ta'an barsiisaa Guutaa Damee Amajjii Duwwaa 5,2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa magaalaa Fiichee keessaa hidhamuun hangafoota oduu keenyaati. Oromiyaa keessatti nagaan kan buutaanaan mari'achuun dhugarratti walii galuun jedhan deeggartoonni OMN'if yaada kennan. Amma oduu babal'inaatti sin deebisaa kan isin wajjin turu falmataa roorrooti. Godina Shawaa Kaabaatti hojjettoonni waajjira mootummaa aanaa Dabra Libaanoosii fi miseensonni koongireesii federaalaa Oromoo kan ta'an adde Asteer Girmaa deebiidhaan hidhamuun isaanii dhagamee jira. Sababa tokko malee sadaasa duwwaa 5 bara 2015 qabamuun hidhamatti maatiin hidhatti kan darbaman maatii wabeeffachuudhaan OMN'if gabaasa dabarsanii jiran. Manni murtii godina Shawaa Salaalee seeraan ala hidhamuun isaanii ibsuun haalduree tokko malee to'annaa jala akka ba'an jechuun ajaja dabarsee mana hidhaa kan ba'an adde Asteer deebiidhaan hidhamuun maddeen himanii jiran. Adde Asteer haadha daa'imaa ta'anii daa'ima waggaa 10 hin caallerraa kan hidhaman ta'us maddeen ni gabaasanii jiran. Aanichatti dargaggoonni daldaltoonni qonnaan bultoonnii fi bifuma kanaan sababa quubsama tokko malee jumlaadhaan hidhamuun dararamaa jiraachuun maddeen adda addaa irra deebuudhaan dhugoomsaa jiran. Haaluma kanaan barsiisaa muummee afaan Oromoo fi daayireektaritti aanaa sabquunnamtii yuunivarsiitii Salaalee kan ta'an barsiisaan Guutuu Damee Amajjii Duwwaa 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Fiichee keessaa qabamanii hidhamuun isaanii dhagamee jira. Akka maddeen keenya OMN'if gabaasanitti Salaalee jidduutti barsiisaan kun hojiirra osoo jiran pirezidaantii aanaa dhimmoota akaadaamik yuunivarsiitii Salaaleetiin ni barbaadamtu jedhamuun erga waamaniin booda humnoota nageenyaa mana hidhaatti geeffamuun isaa maddeen ni raggaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromootiif loojiistikii dhiyeessita jedhamuun himatamanii kan irratti baname yoo ta'u himatamni kun mana murtiitti kuufamaa ta'uun waahillan isaa nutti himanii jiru. Haa ta'u malee barsiisaan kun hanga ammaa mana hidhaa keessatti rakkachaa jiraachuun maddeen irra deebuudhaan addeessaa jiru. Waahillanii fi maatiin isaanii qaamoleen garagaraa dubbisanis Komaandi poostii formaata kenna jedhame ergaa hidhaatti darbame hanga ammaatti formaanni tokkollee akka hin kennamneef dhimmichi komaandi poostii jala jiraachuu isaa ni raggaasa jedhu. Barsiisaan kun hojii hariiroo tokkollee waraana bilisummaa Oromoo waliin kan hin qabne ta'uu waahillan isaanii gadi fageenyaan ibsanii jiran. Barsiisaa Guutuu Damee nama bultii qabanii fi abbaa daa'ima 2 akka ta'e keessa beektonni ibsanii jiran. Haaluma kanaan Oromiyaa keessatti nagaan kan buutaanaan mari'achuun dhugarratti walii galuun jechuudhaan deeggartoonni OMN dubbise ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Fedhii nagaa buusuu gama mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo mul'achaa jiru firii godhatee uummanni naannichaa gidiraa waggoota arfan darbanirra akka boqatuuf qaamoleen lamaan gara tarkaanfii qabatamaatti ce'uu qaban jechuudhaanis ergaa dhaammatanii jiran. Keessattuu mootummaan ejjennoo isaa ifa gochuu qaba jechuudhaanis bifa gaafiitiin kan gaafatan yoo ta'u waraanni walitti fufiinsaa waggoota arfan darbe godhame uummata naannichaa dhumaatii diigaa fi faffacaatii hamaaf saaxiluu dubbataniiran deeggartoonni kunniin. Waraanni Oromiyaa keessaa akka itti fufnaan diigamuunsi hamaan biyyatti akka dhaqqabuu danda'us amanii jiru. Kan dhaggeeffachaa jirtan oduu keenya irraa gara madda walaabuu miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirrudha. Ani qopheessa sagantichaa falmataa roorrooti. Qophiin keenyas akkuma itti fufaa turtii gaarii isiniin jenna. Tikoonni mootummaa naannoo Amaaraa bobbaasee magaalaa Finfinnee keessatti daldaltoota walloo adamsanii butaa jiraachuu maddeen OMN'if irra deebuudhaan gabaasaa jiru. Daldaltoonni walloo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hedduun isaanii butamanii bakki itti buuteen isaanii dhabamuu kan himan maddeen kun gariin Finfinnee keessaa baafamuudhaan gara Baardaaritti fudhatamaa jiraachuun gariin ammoo Finfinneetti hidhamaa jiraachuu isaanii himanii jiran.
kuni garaa fi kamisee geessan jedhani kun karaa gara kamisee geessan jedhanii fuudhanis dabra biraan irratti unguraa hidhaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Godina addaa saba Oromoo Wallootti hidhaa jiranis gara Baahir Daar geessuudhaan akka dararaa jiran maddeen irra deddeebuudhaan gabaasaa jiru. Haaluma kanaan waraanni Oromiyaa marii xumuraa argachuu qaba jechuudhaan qondaallee olaanaa ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Waraanni Oromiyaa marii xumuraa argachuu qaba kan jedhan qondaallee olaanaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa turtii barruu Addis Istaandaard waliin taasisan irratti dhimma waraanaa Oromiyaa kan gaafataman Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Oromoon waliin obsuu qaba inni darbe gahaadha amma mariin fixachuu qabna jechuudhaanis ergaa gurguddoo kan dabarfatan Koloneel Gammachuu Ayyaanaati. Odeessa guyyaa har'aa kan qopheesse Simbiraan Ga'aan Falmataa Roorrooti waan nu dhageeffatanii fi asumaan nagaa koosinitti dhammachaa ergaalee afaniin itti fufa. Jabana kana ta'uudhaan addunyaa keessatti Oromoo fi Oromiyaa kan garsiisaa jiru OMN irratti fuulleeffachuudhaan ergaaleen gurguddaa ilmaan Oromootii fi sabaaf sablammii biyyoota adda addaa jiranii ergaaleen gurguddaan hundeeffama OMN waggaa 9ffaa sababeeffachuun darbaa jiranii hundeeffama OMN waggaa 9ffaa tibbana kabajamuuf jiru ilaalchisuudhaan ergaa baggeessanii dabarfachaa jiru. Uummanni Oromoodhaa miidiyaa isaa OMN tikfachuu qaba jedhanii warroonni yaada kennatanii ummanni miidiyaa hin qabne sagalee hin qabu ummanni sagalee qabne dirmannaa hin qabu kan jedhan dargaggoo Muhammad Diksisooti. Yenga ummanni miidiyaa hin qabne sagalee hin qabu ummanni sagalee hin qabne dirmannaa hin qabu kan jedhe dargaggoo Muhammad Diksisooti. Meeshaan rakkoo fi bal'oo ummata keessa jiru baasee mul'isuu daawwitiin ummanni keessatti of ilaalu jechuudhaanis ergaa irra deebuudhaan kan dhaammatee dargaggeessaa seenaa jabaa biyya abbaa isaa eebba yuunivarsiitii Jimmaa irratti geggeessuudhaan sagalee mormii kan dhageeffachaa ture Muhammad Diksisootu ergaasaa dabarfate. Kanaaf miidiyaa utubuun ummataa waan ta'eef ummanni Oromoo OMN utubachuun dirqama isaa baachuu qaba jechuudhaan ergaa jabduu kan dabarfate dargaggeessaa Muhammad Diksisooti. Waggoota 9 darbaniif OMN gola Oromiyaa hunduma keesseenuun rakkoo Oromiyaa gabaasaa ture kan jedhe dargaggoo Muhammad qeerroo fi qarreen hawwolii fi manguddoonni dabalate ummanni Oromoo bal'aan OMN tumsuu akka qabus kan dhaammate dargaggeessaa Muhammad Diksisooti. Warraaqsa qabsoo dhaloota qubee keessatti shoora ol'aanaa kan qabu OMN ergaalee gurguddaa kallattiilee adda addaatiin kan dabarsaa turee fi har'as kan dabarsaa jiru Oromoo fi Oromiyaadhaaf sabab sablammii biyya saniitiin murteessaadha. Warraaqsa qabsoo dhaloota qubee keessatti shoora ol'aanaa kan qabu OMN mallattoo qabsoo Oromooti jedhe gaazexeessituun OMN duraanii Adde Aishaa Oromiyaa Aliiti ergaa ishee kan dabarfatte keessaayyuu warraaqsa qabsoo dhaloota qubee keessatti shoora ol'aanaa kan qabu OMN mallattoo Oromooti jechuudhaan gaazexeessituun OMN durii Aishaan dabarfatte. OMN barattoota qeerroo qarree fi ummata bal'aa sosochoosuun warraaqsa jabaa uumeen qilleensa Oromiyaa akka bilisoomsu miidiyaa taasisedha kan jette shamarree Aishaadha. Ilmaan Oromoo Minisootaa jiraatan kabajamaa hundeeffama OMN waggaa 9ffaa sababeeffachuun OMNif tumsuu cimaa akka raawwatan yaamichas taasiftee jirti. Dabalataanis ummanni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraatan gaafa bitootes 2023 sarara irratti argamuun deeggarsa tamsaasaa kallattii OMN irratti argamuun dinagdeedhaan OMN utubuu jechuudhaan yaamicha dhiyeessitee jirti gaazexeessituun Aishaa Aliidha. Minnesota irraa ummanni Oromoo kallattiilee adda addaatiin warraaqsa geggeeffamaa ture keessatti qoonni OMN leenca guddaa kan jette OMN qabeenya guddaa Oromoon qabuu fi kunuunfachuu qabus akka ta'e gadi fageenyaan ibsitee jirti. Ummanni Oromoo matakkaliif sagalee ta'uun kan beekamu dargaggoo
Tamasgeen Gammachuu gama isaatiin OMN sagalee uummata Oromoo qofa osoo hin taane sagalee sabaaf sablammoota biyyaa ta'uun himuun ergaa baga geessanii dabarfatee jira. Keessumaa bara sabaaf sablammiin Itoophiyaa dheebuu miidiyaa mudatan bara dhugaan uummata keessa jiran gabaasuun seera dhorkamaa jedhamuun sagalee sabaaf sablammoota unkaanfamee ture. Bara dukkanaa sanatti OMN gadi ba'ee dhugaa uummataa gabaasuun miidiyaalee birootiif fakkeenya ta'e jechuun OMN ibse. Tamasgeen dargaggeessi Matakkali ummatni miidiyaa dhaqqabachuu hin dandeenye dhaqqabuun sagalee dhugaa kan lallabe OMN'dha kan jedhe rogeessi miidiyaa hawaasaa Tamasgeen Gammachuu Oromoota Matakkalii fi ummata Beenishaangul Gumuuziif miidiyaa yeroo jalqabaaf sagalee ta'e OMN jechuudhaan akka fakkeenyaattis eeruudhaaf dirqame jira. Ummata Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammii OMN sagalee ta'e cufti OMN bira dhaabbachuun deeggarsa akka taasisuuf qabanis yaamichas dhiyeessee jira. Haaluma kanaan addatti ammoo OMN miidiyaa tokkicha faallaa miidiyaalee 72 olii kan ajandaa wal fakkaataa bubbisan dura dhaabbatuun falmuun waan ta'eef uummanni Oromoo adda durummaadhaan duula OMN irratti cabsuuf kallattii adda addaatiin taasifamu kam irratti qolachuu akka qabus dhaammatee jira. Dhalata Oromoo Walloo kan ta'e dargaggoo Ibrahim Ahmad uummata Oromootiif addatti ammoo naannoo Amaaraa keessatti kan golgame godina addaa saba Oromoo Walloof OMN osoo addaan hin kutin sagalee ta'e ture har'as ta'aafii jira jechuudhaan sirna galateeffannaa kan dabarfate dargaggoo Ibrahim Ahmadidha. OMN miidiyaa uummata Oromoo qofa osoo hin taane miidiyaa sabaaf sablammootaa kan jedhe Ibrahim miidiyaa mirga cunqurfamtootaaf falmuu yookaan sagalee ta'uuf kan Oromoodhaaf hangafee sabaaf sablammooti Itoophiyaa guutuu akka bira dhaabbatan yaamicha taasise jedha. Dargaggeessi kun qophii qophaa'e falmataa roorroo MW irraa.